Nagaa nagamaatiiwwan abdii fiiziksii akkaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa ani nagaa kiyyaa barnoonni akkamii akka gaariitti deemaa akka jiru abdiin qaba. Har'a immoo fiiziksii kutaa 9 boqonnaa 7ffaa kutaa 2ffaa waa'ee teempireechara skeeliiwwan garaagaraatiin akkasumas gosoota teermoomeetiraa kan ilaalu ta'a jechuudha. Temperature with different thermometric scales and 7.5 types of thermometers and their use. Gosoota teermoomeetiraa garaagaraa fi faayidaa isaanii sirriitti kan ilaalu ta'a jechuudha. Kanaaf isinis chaanaal kanaaf keessummaa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like gochuudhaan share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu biraa akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa. Akkasumas anaanis na jajjabeessa. Amma kallattumaan qabiyyee keenyatti kan dabartu. Yeroo darbe gaaffii hirmaachisaa tokko qabna ture jechuudha. Ta'u gaaffii hirmaachisaa sana hojjanneet gara qabiyyee keenyatti dabara ture jechuudha. Egaa gaaffii hirmaachisaa baay'een keessan akka yaaltan abdiin qaba. Gaafichi akkasidha ture. How is heat transfer related to temperature? Ho'i daddarbu tokko tempereecheraan hariiroo akkamii qaba yookiin immoo simply ho'ii fi tempereecherri hariiroo maalii waliin qabu kan jedhudha jechuudha. Egaa ho'ii fi tempereecherri hariiroo guddaa waliin qabaataniyyuu termii garagaraati jechuudha. Yookiin immoo physical quantity garagaraati jechuudha. Mee definition isaanii yookiin immoo hiika isaanii ilaaluuf haalaaluu jalqaba irratti. Heat is the thermal energy transferred between systems at different temperatures. Egaa ho'a kan jennuun anniisaadha jechuudha. Gosa anniisaa siistama yookiin wantoota gidduutti daddarbu ta'ee sababni daddarbiinsaa kun immoo yoo garaagarummaan tempereecheraa jiraatedha jechuudha. Ho'i qaama tokkorraa gara qaama biraatti yaa'uudhaaf qaamonni lamaan tempereechara garaagaraa qabaachuu qabu jechuudha. Egaa yeroo baay'ee ho'i kan yaa'u qaama tempereechara olaanaa qaburraa gara qaama tempereechara gadaanaa qabuutii ta'a jechuudha. While temperature represents the average kinetic energy of particles in a system. Temperature immoo maal nu ibsa jechuudha? Anniisaa sochii giddu galeessaa paartikilii qaama tokko yookiin immoo siistama tokko nu ibsa. Egaa temperature kan jennuun anniisaa sochii giddu galeessaa paartikiloota qaama tokko yookiin immoo wanta tokkooti jechuudha. Egaa yommuu hariiroo isaanii wantoota kana amma definitionii lamaan isaanii irraa wantoota isaan walitti hidhan ilaaluu dandeessu jechuudha. Ho'i kan yaa'u yoo garaagarummaan tempereechara jiraate jenne. Ho'i kan yaa'u wanta tempereechara olaanaa qaburraa gara wanta tempereechara gadaanaa qabuutti erga jenne. So if an object is heated, its particles kinetic energy is increased, which means the higher its temperature will be. Egaa kana jechuun qaamni tokko yoo ho'e yookiin immoo ho'a guddaa yoo qabaate anniisaan sochii paartikiloota qaama sanaa yookiin immoo wanta sanaa ni dabala. Anniisaan sochii paartikiloota wanta sanaa dabale jechuun immoo tempereecharri wanta sanaa dabale jechuudha. Kanaafuu wanta tokkotti anniisaan ho'aa yoo dabalame yookiin immoo wanti tokko ho'a yoo fudhate tempereecharri isaa maalidha jechuudha? Ni dabala jechuudha. Garuu tempereecharri fi ho'i termiiwwan garagaraati yookiin immoo physical quantity garagaraati jechuudha. Okay, amma kallattumaan gara qabiyyee keenya har'aatti haaseenu. 7.4 Temperature with different thermometric scales. Temperature skeeliiwwan thermometric yookiin thermomeetirawaa garagaraatiin ilaalla jechuudha. Egaa skeeliiwwan thermomeetirawaa garagaraatu jiru. Isaan keessaa nuyi baay'ee common warra ta'an yookiin immoo beekamoo warra ta'an ilaalla jechuudha. To measure the temperature of a body accurately, we need a special instrument called thermometer. Egaa temperature qaama tokko kan namaa ta'uu danda'a, kan waan biraa ta'uu danda'a. Safara sirriidhaan safaruuf meeshaa thermometer jedhamu nu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu meeshaan temperature qaama tokko ittiin safarru maal jedhama? Thermometer jedhama jechuudha. Thermometer is a device used to measure the temperature of a body. Egaa thermometer meeshaa tempereechara qaama tokko safaruuf nu gargaarudha jechuudha. It measures temperature in degrees. Termomeetiroonni tempereechara diigriidhaan safaru jechuudha. Egaa diigriiwwan garagaraatu jiru isaan itti dhufna. So diigriidhaan safaruudhaan kan nutti agarsiisanidha jechuudha. Many thermometers make use of the fact that the materials usually expand with increasing temperature. Egaa
termometroonni baay'een dhugaa maateriyaaloonni yookiin immoo wantoonni yommuu ho'an maal ta'u ni babal'atu. Yoo temperature isaanii dabale wantoonni maal ta'u jechuudha ni babal'atu jechuudha. Dhugaa kanarratti hundaa'uudhaan termometroonni baay'een isaanii kan hojjetan jechuudha. A thermometer consists of a tube of uniform thin bore with a small bulb at its bottom. Egaa termometerri maal qaba jechuudha? Ujummoo qal'aa akkasuma fiixee isaa irratti balbii qaba. Balbiin kun kan garagaraa ta'uu danda'a. So gara gadiitti balbii qaba. Ujummoo gilaasiidha. Yeroo baay'ee ujummoo gilaasii fi kan fiixee gara gadii isaa irratti maaliin urame yookiin immoo maal qabu qaba jechuudha? Balbii kan qabu qaba jechuudha termometerri. The tube is commonly filled with mercury or alcohol to a certain height. Egaa tuubiin kun yookiin immoo ujummoon jenne kun yeroo baay'ee merkurii fi alkooliidhaan guutama jechuudha. Merkurii fi alkooliidhaan guutama jechuudha. It operates by contraction and expansion of the mercury or alcohol in the bulb. Egaa termometerri kun kan hojjetu expansion babal'achuu akkasumas contraction summuugamuu merkurii yookiin alkoolii sana irratti hundaa'etu hojjeta jechuudha. Egaa wantoonni yommuu temperature isaanii ol ka'u ni babal'atu. Fakkeenyaaf kun yookiin alkoolii haa ta'u yookiin merkurii haa ta'u iddoo kana ture yoo ta'e yoo ho'a itti daballe babal'achuudhaan ol siqa jechuudha. Bifa kanaan temperature meeqarra ga'ee kan jedhu yookiin immoo termometeroota hojjechuudhaaf pirinsipilii yookiin mala itti fayyadamnudha jechuudha. Temperature scales. Mee skeeliiwwan temperaturaa kan jenne sana ni ilaalla jechuudha amma. There are three main temperature scales commonly used around the world. Egaa addunyaa irratti skeeliiwwan temperaturaa beekamoon saditu jiru jechuudha. Saditu jiru. Isaanis centigrade or Celsius scale. Degree centigrade yookiin immoo Celsius kan jennuun Fahrenheit scale, degree Fahrenheit yookiin scale Fahrenheit, Kelvin scale. Inni biraa Kelvin scale dha jechuudha. Rankiniin illee jira. Yeroo baay'ee afur jedhanii kaasu jechuudha. Kitaaboleen tokko tokko garuu kitaabni keessan sadan kan akka ilaallu isiniif kaasa jechuudha. So isaan kun sadan kutaa addunyaa garaagaraa keessatti bal'inaan kan itti fayyadamnudha jechuudha. Mee tokko tokkoon ka'umsa isaanii akkasumas meeqarraa yookiin immoo akkamitti safaru temperature kan jedhu ni ilaalla jechuudha. In designing a thermometer, two temperatures of a body are marked on it as fixed points. Thermometer kamiyyuu design gochuudhaaf yookiin immoo hojjechuudhaaf yookiin sataxuudhaaf qabxiileen lama murteessoodha jechuudha. Qabxiileen lama murteessoodha jechuudha. Qabxiin inni jalqabaa the lower fixed point of liquid. For example, you can take melting point of ice. Egaa qabxii baqina cabbii yookiin immoo qabxii qorriinsa bishaanii fudhachuu dandeenya jechuudha. The upper fixed boiling point of liquid. In our case, we can take water. Sirriirra garaan irratti jechuudha. So, termomeetira kamiyyuu design gochuudhaaf yookiin immoo hojjechuudhaaf qabxiiwwan kun lamaan barbaachisoodha jechuudha. The lower fixed point of water, which is melting point of ice. The upper fixed point, which is boiling point of water at sea level. Isaan kun lamaan baay'ee murteessoodha jechuudha. Egaa skeeliiwwan garaagaraatiin lakkoofsa garaagaraa arganna isa itti deemna jechuudha. The first one is the Celsius scale. Inni jalqabaa skeelii Celsius jechuudha. Egaa skeeliin Celsius kun saayintistii biyya Sweden astiroonomara kan ta'e Anders Celsius nama jedhameen kan argamedha jechuudha. Degree centigrade yookiin immoo Celsius kan jennuun biyya keenya keessatti bal'inaan kan itti fayyadamnu kana saayintistii kanatu argate jechuudha. Saayintistii biyya Sweden maqaan isaa Anders Celsius kan jedhu maqaa sanas centigrade yookiin Celsius kan jedhu sanas maqaa isaa irraa akka argate asumarraa ifa jechuudha. He assigns the value 0 degree centigrade to the ice point of water. The ice point of water and 100 degree Celsius to the steam point or boiling point of water. Egaa Anders Celsius namni jedhamu kuni 0 degree Celsius qabxii baqina cabbii godhee jechuudha. Qabxii baqina cabbii gochuudhaan qindeesse jechuudha. Akkasuma 100 degree Celsius immoo
qabxii danfina bishaanii yookiin immoo qabxii urkaa'uu bishaanii jedhee moggaase yookiin immoo jedhee hojjete jechuudha. Kanaaf 100 degree Celsius kun boiling point of water qabxii danfina bishaaniiti. 0 degree centigrade kun immoo freezing point of water qabxii qorriinsa bishaanii yookiin immoo baqeensa cabbiiti jechuudha. Kanaafuu tuqaalee sila jenne san lower point 0 degree Celsius jedhee jechuudha. Upper point immoo 100 degree Celsius jedhee jechuudha. Kan maalii fudhateeti? Kan bishaanii fudhateeti jechuudha. By dividing the space between the two fixed points into 100 equal parts, a Celsius scale is determined. Egaa tuqaalee dhibbaa fi duwwaa gidduu jiran kana iddoo wal qixatti hiruudhaan skeeliin Celsius kun barbaadama yookiin immoo argama. Each unit or division is called degree. Egaa unitiin hunduu yookiin immoo divisioniin qoqqoodamiinsi sarara irra jiru kun hundi isaatu maal jedhama jechuudha? Iddoo dhibbatti wal qixaan qoqqoodamuu qaba. Degree jedhama jechuudha. The other is the Fahrenheit scale. Inni immoo skeelii Fahrenheit kan jennudha jechuudha. The Fahrenheit scale was designed by the German scientist Daniel Fahrenheit. Egaa Fahrenheit skeeliinis akkuma skeelii centigrade yookiin immoo Celsius saayintistii biyya German kan Daniel Fahrenheit jedhamuun kan argamedha jechuudha. Yookiin immoo kan hojjetamedha jechuudha yeroo duraatiif. He assigned 32 degree Fahrenheit to the ice point of water and 212 degree Fahrenheit to the steam point or boiling point of water. Fahrenheit kun immoo Daniel Fahrenheit namni jedhamu kun immoo skeelii isaa irratti qabxii baqiinsa cabbiitiin 32 degree Fahrenheit haa ta'u jedhee jechuudha. Then qabxii danfina bishaanii immoo 212 degree Fahrenheit itti maal godhe qindeesse yookiin immoo sirreesse jechuudha. Egaa 32 degree Fahrenheit qabxii baqina cabbii yookiin immoo qabxii qorrina bishaaniiti jechuudha. 212 degree Fahrenheit immoo qabxii danfina bishaanii yookiin immoo qabxii bishaan gara hurkaatti itti jijjiiramudha jechuudha. Egaa kunoo qabxiiwwan kana kan Celsius fi kan Fahrenheit wal bira madaallee ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf qabxiin danfina bishaanii kan Celsius 100dha. Kan Fahrenheit immoo meeqadha jechuudha? 212 jechuudha. Human body temperature egaa namni fayyaan tokko temperature qaama isaa yookiin fayyaan isaa Celsius itti meeqadha? 37 degree Celsius dha jechuudha. Fahrenheit itti immoo naannoo meeqati jechuudha? Naannoo 100 degree Fahrenheit jechuudha. Freezing point of water qabxii qorriinsa bishaan immoo 0 degree Celsius yommuu ta'u kan Fahrenheit itti immoo meeqa jenne 32 degree Fahrenheit jechuudha. Sublimation of dry ice. Egaa sublimation jechuun taatee jajjaboon tokko kallattumaan dhangala'ootu osoo hin jijjiiramin gara maalitti jijjiiramu? Gara gaasitti jijjiiramudha jechuudha. Dry ice kan jennuun immoo carbon dioxide jajjaboodha jechuudha. Egaa carbon dioxide jajjaboon kun dry ice jedhama. Sublimation isaa naannoo kanadha jechuudha. Naannoo negatiiva 79 degree Celsius dha. Fahrenheit itti immoo naannoo negatiiva 109 degree Fahrenheit dha jechuudha. Boiling point of liquid air. Egaa liquid air kan jennu yookiin immoo dhangala'aan qilleensi dhangala'aan kun boiling point isaa qabxiin danfina isaa naannoon centigrade 194 Fahrenheit akkasumatti absolute zero kan jennu immoo booda itti dhufna isa waa'ee Kelvin yommuu ilaallu negative 273 degree Celsius yommuu ta'u absolute zeroon Fahrenheit immoo negative 459 degree Fahrenheit dha jechuudha. Egaa absolute zero sababa jenneef qabna isa itti dhufna jechuudha. Egaa bifa kanaan hojjetu jechuudha Fahrenheit fi skeelii waliin madaallee ilaaluu yoo barbaanne. Temperature in Fahrenheit scale is denoted by this one. Egaa temperature Fahrenheit isa kanaan bakka bu'a jechuudha. Isa kanaan bakka bu'a degree Fahrenheit jennee kan dubbisnudha jechuudha. Akkuma amma dubbataa turre the other is Kelvin scale. Inni biraa immoo skeelii Kelvin jechuudha. The Kelvin scale is an absolute temperature scale that serves as base unit of measurement for temperature in the International System of Units or SI. Egaa Kelvin scale kan jennuun kuni skeelii temperature isaa sirriidha jechuudha. Yookiin immoo isa absolute ta'edha. Absolute zero kan qabudha jechuudha. Akkasuma base unit yookiin immoo unitii waltawaa temperature ta'etti
yookiin immoo SI unity temperature ta'e tajaajila jechuudha. Kanaafuu unitiin waaltawaa temperature Kelvin akka ta'e hundumti keessanuu ni beektu jechuudha. Absolute temperature sababni jenneef Celsius fi Fahrenheit yommuu ilaaltan 0 irra gadi ni darbu jechuudha. Negatiiva ni ta'u jechuudha. Garuu Kelviniin negatiiva ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu absolute 0 irraa kaanee dubbisuu dandeenya waan ta'eef Kelvinii kanaaf it is an absolute temperature scale jenneeni jechuudha. Akkasuma unity waaltawaa temperature sirna unity metrikiiti yookiin immoo SI unity jechuudha. It begins at absolute 0 which represents the coldest possible temperature. Scaling Kelvin kun eenyurraa jalqaba jechuudha? Absolute 0 irraa jalqaba jechuudha. Absolute 0 kun immoo maal bakka bu'a jechuudha? Temperature isa qorraa isa dhumaa jechuudha. 0 Kelviniin gaditti temperature jiru hin jiru jechuudha. Kanaafuu temperature qorraan inni dhumaa yookiin absolute 0 kan jennuun kun yookiin 0 sirrii kan jennuun kun 0 Kelvinidha jechuudha. At absolute 0 particles have minimum kinetic energy and they cannot get any colder. Egaa absolute 0 kanarratti yookiin immoo 0 Kelvin irratti partikiloonni anniisaa sochii baay'ee gadaanaa ta'e qabaatu jechuudha. Egaa temperature jechuun safara anniisaa sochii giddugaleessa partikilootati jenneera. Anniisaan sochii partikilootaa kun baay'ee minimaayiz ta'a yookiin immoo baay'ee xiqqaa ta'a jechuudha. Yommuu sadarkaa sanarra ga'an wanti kamiyyuu kanaa gadi qorruu hin danda'u yookiin temperature isa sanaa gadi bu'uu hin danda'u jechuudha. This lowest temperature is defined to be the 0 point on the Kelvin scale, which means 0 Kelvin or negative 273.15 degrees Celsius and is referred to as absolute 0. Egaa temperature xiqqaan temperature inni xiqqaan 0 Kelvinidha jechuudha. 0 Kelvin temperature qorraan kanaa gadi gongomaa hin jiru jechuudha. So isa kana 0 Kelvin jennaani. Celsius itti immoo jijjiirru negatiiva 273.15 degree centigrade yookiin immoo Celsius ta'a jechuudha. Egaa temperature kun 0 Kelvin kun maal jedhama jechuudha? Absolute 0 jedhama jechuudha. Kelvin temperatures don't have degrees. Egaa Celsius fi Fahrenheit yoo ilaaltan maaliin ibsaa turre? Degree centigrade degree Fahrenheit jennee dubbachaa turre jechuudha. Garuu Kelviniin maaliin qabu jechuudha? Degree qabu jechuudha. Kelvin jenneetuma ibsinaa. Sababni isaas maal waan qabuufi absolute 0 yookiin immoo 0 Kelvin irraa kaanee lakkaa'uu waan dandeenyuufi jechuudha. The other is how to read thermometer. Egaa fakkeenya kitaabni keessan thermometer mercury waan fudhateef nuyi thermometer mercury akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. When the temperature of a material rises, the volume of the mercury expands and causes the mercury inside the tube to rise. Egaa yommuu temperature wanta tokko wanta temperature yookiin immoo qaama temperature isaa safaraa jiru sanaa yoo ol ka'e volumein mercury yookiin immoo qabeen mercury keenya maal ta'a ni babal'ata yookiin ni dabala jechuudha. Yommuu kana mercury'n tube keessa ture yookiin immoo gilaasii keessa ture sun maal ta'a jechuudha? Ol dabala jechuudha. Thus one can read out the marked scale on the tube and now the value of the temperature. Egaa hamma babal'eensa yookiin dabaliinsa mercury sana irratti hundaa'eet namni tokko temperature qaama sanaa dubbisuu yookiin immoo haga kana jedhee himuu danda'a jechuudha. In contrast, when the temperature of the material falls, then the mercury inside the tube contracts. Egaa yommuu temperature qaama safaramaa jiru tokko gadi bu'e immoo mercury'n ujummoo keessa jiru walitti summuugama jechuudha. Walitti summuugama jechuudha. Yommuu kana volumiin isaa maal ta'a jechuudha ni hir'ata jechuudha. This causes the level of the mercury inside the tube to drop. Egaa summuugamuun kun yookiin immoo volumiin kun hir'achuun immoo maal fida jechuudha? Ol ka'iinsi mercury sanaa akka gadi bu'u taasisa jechuudha. The temperature can thus be read from the corresponding scale on the tube. Ammas temperature qaama sanaa gadi bu'iinsa mercury yookiin immoo summuugamiinsa mercury keenyaan lakkoofsa inni jiru sana dubbisnee himuudha jechuudha. Salphumatti the other is 7.5 types of thermometers and their use. Egaa gosoota termometerootaa fi faayidaa isaanii ilaalla jechuudha. All thermometers make use of the change in some physical property with temperature. Egaa termometeroonni hundi isaaniitu maal fayyadamu jechuudha? Jijjiirama
amala fiizikaalaa termoomeetira tempereechara wajjin jijjiiramuu fayyadamu jechuudha. Termoomeetiroonni hunduu akkamitti hojjetu jechuudha. Baay'een isaanii jijjiirama amala fiizikaalaa temperature wajjin jijjiiramuu kan fayyadamanidha jechuudha. Property that changes continuously and predictably with temperature is called a thermometric property. Egaa amalli fiizikaalaa itti fufiinsaan temperature wajjin jijjiiramu amala thermometric yookiin immoo thermometric property jennaani jechuudha. So amaloota mataa isaanii danda'an qabu jechuudha. Thermomeetiroonni hundi isaanuu qabiyyeen isaan qabatan yookiin immoo wanti isaan irraa hojjetaman suni amala termoomeetirikii ta'e irratti hundaa'ee kan temperature nuuf dubbisuu danda'udha jechuudha. For example, the thermometric property of the mercury thermometer is the length of the mercury column. Egaa fakkeenyaaf thermometric property yookiin immoo amalli termoomeetira mercury maalidha jechuudha? Ol ka'iinsa yookiin immoo dheerina mercury glassii keessa yookiin immoo tiyuubii keessa jiruuti jechuudha. While in the constant volume gas thermometer, it is the pressure of the gas. Egaa thermomeetira mercury amalli termoomeetiricha maalidhaan jedhee ol ka'iinsa fi gadi bu'iinsa maaliiti yookiin babal'achuu fi summuugamuu qabee merkuriiti jechuudha. Termoomeetira immoo qabee dhaabbataa gaasii kan ta'e qabeensaa dhaabbataa kan ta'e gaasii kun immoo maal irratti hundaa'a jechuudha? Pressure irratti hundaa'a. Pressure maali? Pressure gaasii sana irratti kan hundaa'udha jechuudha. The most common thermometers are liquid thermometers. Egaa termoomeetiroonni baay'ee common ta'an yookiin immoo beekamoo ta'an isaan keessaa termoomeetiroota dhangala'oodhaan hojjetanidha jechuudha. Termoomeetiroonni dhangala'oodhaan hojjetan lamatu jiru. The first one is mercury thermometer and the second one is alcohol thermometer. Termoomeetira mercury fi termoomeetira alkoolii qabna jechuudha. Liquid thermometers kan jennu lamatu jiru. The other is resistance thermometer. Inni biraa termoomeetira resistance yookiin immoo ittisaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Resistance afaan Oromootiin ittisaa. So termoomeetira ittisaa yookiin immoo resistance thermometer jechuu ni dandeenya. The other is thermocouple. Termoomeetira thermocouple jennuunis ni jira jechuudha. Thermistor and the last one is radiation thermometers. Radiation thermometers kun immoo kan calallaadhaan yookiin immoo electromagnetic wave'dhaan kan hojjetanidha jechuudha. So hunda isaanii tokko tokkoon kan ilaalu ta'a jechuudha. Mee liquid thermometer keessaa jalqaba irratti mercury thermometer haa ilaallu. Egaa mercury thermometer kan jennuun kun maal of keessaa qaba jechuudha. In a mercury thermometer, a glass tube is filled with mercury and standard temperature scale is marked on the tube. Egaa termoomeetira mercury keessatti glaasiin maaliin guutama yookiin immoo tiyuubiin keenya maaliin guutama jechuudha. Maal of keessaa qaba? Mercuryidhaan guutama jechuudha. Bifa kanaan jechuudha. Inni argitan kun amma kalarii itti godhameeti mercuryidha jechuudha. Yeroo baay'ee inni kalarii silverii qabaatu iyyuu so kuni mercuryidha jechuudha. Amma inni as keessa jiru kun assume godhaate mercuryidha jedha. Then tuqaaleen akkuma asirratti argitan kana maal ta'u jechuudha? Asirratti barraa'u jechuudha. Asirratti kun tuqaaleen keenya asitti barraa'u jechuudha. Fakkeenyaaf negatiiva 10 duwwaa 10 jedhee hamma meeqatti hamma 130tti deema jechuudha. With changes in temperature, the mercury expands and contracts and the temperature can be read from the scale. Egaa adaduma temperature jijjiirameen mercuriin yookiin ni babal'ata yookiin immoo temperature gadi bu'e ni summuuqama jechuudha. Kanaan booda temperature asirratti arginu kana iddoo mercuriin kun ga'e yoo ol ba'e fakkeenyaaf asoo ga'e 70 jenna as iddoo jiru kanatti immoo 0 jenna jechuudha. Bifa kanaan thermometer mercury itti fayyadamna silas akka cirraa ta'e ilaalleera jechuudha. Mercury thermometers can be used to determine body, liquid and vapor temperatures. Egaa termoomeetiroonni mercury kuni maal temperature qaamaa safaruu danda'u. Qaama namaa fakkeenyaaf dhangala'oowwanii qabxii danfina isaanii ta'uu danda'a, qabxii baqinaa, vapor temperatures akkasuma temperatureota danfinaa garagaraa maal gochuu dandeenya jechuudha ittiin safaruu dandeenya jechuudha. Mercury thermometers are used in households. Naannoo manaatti termoomeetiroota mercury kan itti fayyadamuu dandeenya. Laboratory experiments yaaliiwwan mana yaalii keessatti itti fayyadamuu dandeenya. And industrial applications. Akkasumas industirii garagaraa keessatti hojiirra oolchuu ni dandeenya jechuudha. Mercury thermometer is suitable to measure temperature between
negative 30 degree Celsius and 300 degree Celsius. Thermometeronni mercury kuni temperature negative 30 degree Celsius idha hamma 300 degree Celsius itti safaruuf maalidha jechuudha itti fayyadamuu dandeenya yookiin immoo mijaa'oodha jechuudha. Negative 30 hamma positive 300 degree Celsius itti thermometer mercury fayyadamtanii safaruu ni dandeessu jechuudha. The second one is alcohol thermometers. An alcohol thermometer is a thermometer which utilizes the expansion and the contraction of alcohol in response to temperature changes to measure the temperature. Egaa akkuma thermometer mercury kan alkoolii kunis amala summuugamuu fi babal'achuu alkoolii jijjiirama temperature irratti hundaa'uudhaan dhufu fayyadamaa jechuudha. Yoo temperature wanta tokko dabale alkooliin akkuma silaa volumiin isaa akkuma mercury sana ni dabala. Yoo immoo qorree contract ta'a yookiin immoo volumiin isaa ni xiqqaata jechuudha. Bifa kana fayyadamneet maal goona jechuudha. Thermometer alkoolii fayyadamnee temperature wantoota safaruu dandeenya jechuudha. A number of different alcohols can be used depending on the environment where the thermometer is being utilized, with ethanol being among the most common. Egaa alkoolota garagaraa fayyadamuu dandeenya termomeetiroota alkoolii keessatti jechuudha. Garuu yeroo baay'ee kan itti fayyadamnu etanooliidha jechuudha. Etanooliin termomeetiroota alkoolii keessatti baay'ee beekamaa kan ta'edha. Kanneen biroos fayyadamuu garuu ni dandeenya jechuudha. This type of thermometer is very popular because it is non-toxic. Unlike a mercury in glass thermometer, and the contents will not pose a threat to human health or the environment if the thermometer is broken. Egaa termomeetiruun alkoolii kuni maalidha jechuudha baay'ee beekamoodha jechuudha. Sababni isaas summaa'oo miti. Fakkeenyaaf termomeetira mercury yoo fudhattan tasa termomeetira mercury yoo cabe mercuriin baay'ee summaa'oodha jechuudha. Qaama keenya irra qubate akkasuma naannoof illee maal gochuu danda'a jechuudha. Rakkoo fayyaa akkasumas rakkina biraa fiduu danda'a jechuudha. Garuu termomeetiroonni alkoolii rakkoo fayyaa akkasumas naannoo irratti illee dhiibbaa biraa hin qabani jechuudha. Yoo caban illee bal'inaan itti fayyadamna jechuudha. Manneen yaalii garaagaraa keessatti yeroo baay'ee termomeetiroota alkoolii kana ni argattu jechuudha. Alcohol thermometers are used to measure temperature from 115 degrees Celsius to 78.15 degrees Celsius. Egaa termomeetiroonni alkoolii kun immoo temperature negative 115 degrees Celsius itti hamma 78.5 degrii Celsius nu safaruu danda'u jechuudha. Sababni isaas fakkeenyaaf qabxiin qorreina alkoolota baay'ee xiqqaa waan ta'eef yookiin immoo negatiiva baay'ee guddaa waan ta'eef negatiiva hedduu gadi buunee safaruu dandeenya jechuudha. Akkasuma immoo dafanii waan danfaniif temperature guddaa immoo safaruuf mijaa'oo miti jechuudha. Egaa termomeetirri mercury hamma 300 degrii सेंटीग्रेड सफर danda'u irra temperature guddaa safaruu barbaadan termomeetira mercury fayyadamuu barbaadu jechuudha qabdu jechuudha. Temperature immoo xiqqaa ta'e negatiivii baay'ee xiqqaa ta'e safaruu barbaadan alkoolii fayyadamuu qabdu jechuudha. The third one is resistance thermometer. Inni kun immoo termomeetira ittisaati jechuudha. Most substances offer resistance to the flow of electricity, and this resistance changes with temperature. Egaa substansonni hedduun almost baay'een isaanii maal godhu jechuudha yaa'insa elektirikii ni faalleessu jechuudha. Resist godhu ni daangessu jechuudha. Egaa resistansiin kun yookiin immoo hammi ittisaa kun maal wajjin jijjiirama temperature wajjin jijjiirama jechuudha. Gara dhufuutti gara fuulduraatti waa'ee electricity yommuu baratan sirriitti barattu jechuudha. Egaa resistansiin temperature wajjin sirriitti akka jijjiiramu ni ilaaltu jechuudha. As a result, electrical resistance provides another thermometric property. Egaa electrical resistance kun thermometric property yookiin immoo amala thermometric isra jenne kan biraasan nuu kenna jechuudha. Amma sila maal ilaalle volume irratti hundoofne jechuudha. Volumein dabaluu fi hir'isuu sana mercury fi alkooliin yookiin immoo liquid thermometriin akka thermometric property itti fayyadamanii jechuudha. Electrical resistance thermometric keessatti immoo akka amala thermometra kanaatti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Electrical resistance thermometers are often made from platinum wire because platinum has excellent mechanical and electrical properties in the same temperature range from negative 270 degrees Celsius to positive 700 degrees Celsius. Egaa thermometronni ittisa elektirikii kun yeroo baay'ee sibiila
plaatinam jedhamu kanarraa hojjetamu yookiin immoo shiboo pilaatinamii kanarraa hojjetama jechuudha. Sababni isaas pilaatinamiin kun amala addaa waan qabuuf jechuudha. Amala addaa waan qabu. Amalli addaa kunis amala sochii akkasumas elektirikii teempireecharoota negatiiva 270 hamma 700 digirii seentigireeditti kan jijjiirama agarsiisu yookiin immoo kan hojjetudha jechuudha. Egaa reenjii guddaa kana safaruu yoo barbaanne resistance thermometrii kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. So maalirraa hojjetama jenne platinum wire kanarraa hojjetama jechuudha. The resistance of platinum wire is known as function of temperature. Egaa resistance yookiin immoo hittisni platinumii kuni maal jedhama jechuudha? Function of temperature jedhama jechuudha. Yookiin immoo bu'aa temperature jedhama jechuudha. Sababni isaas temperature irratti hundaa'eet maal waan ta'uuf waan jijjiiramuuf jechuudha. Thus, the temperature of a substance can be determined by placing the resistance thermometer in thermal contact with the substance and measuring the resistance of the wire. Egaa temperature qaama tokko akkamitti safarama jechuudha. Thermometer sana qaama temperature isaa safaruu barbaannu hin tuqneet resistance isaa safaruudhaan yookiin immoo hamma inni resist godhurraa kaaneet thermometer keenya temperature nu galmeessa jechuudha. Kanaafuu kun maal irratti hundaa'a jechuudha? Hittisa irratti kan hundaa'udha jechuudha. Egaa hittisni waan tokko yoo dabale temperature isaa maal ta'a jechuudha? Ni dabala yookiin immoo adaduma temperature dabaleen hittisni wanta tokko ni dabala jechuudha. The first one is thermocouple. Thermocouple kan jennuun kunis immoo gosa thermometeraa biroodha jechuudha. The thermocouple is a thermometer used extensively in scientific laboratories. Egaa thermocouple kan jennuun kun thermometeroota manneen yaalii saayinsii garaagaraa keessatti bal'inaan itti fayyadamnudha jechuudha. It consists of thin wires of different metals welded together at the ends to form two junks. Egaa shiboowwan qaqalloo lama qaba akkuma asirraa argitan shiboowwan lama qaba. Shiboowwan kun lama walitti kan baqfamanidha yookiin immoo kan walitti fayyadamanii jiranidha. Jankshiniiwwan lama akka uumaniif jechuudha. Kun jankshinii tokko isa kana jankshinii lammaffaa qabna jechuudha. Often the metals are copper and constantan or a copper nickel alloy. Egaa meetaalonni kun meetaalota garaagaraa irraa uumamu jenneera. Meetaalonni kun kopparii fi konstantanidha jechuudha. Egaa konstantan kan jennuun alloy yookiin immoo laaqaa kopparii fi nikeliiti jechuudha. Egaa laaqaan kopparii fi nikelii kun maal jedhama? Konstantan jedhama jechuudha. So tokko kopparii yoo ta'e tokko immoo konstantanii yookiin immoo laaqaa kopparii fi nikelii kan ta'u ta'a jechuudha. One of the junction called the hot junction is placed in thermal contact with the object whose temperature is being measured. Egaa junctionoota kana keessaa inni tokko hot junction jedhama jechuudha. Fiixeewwan kana keessaa fiixeen tokko hot junction jedhama. Hot junctioniin kun qaama temperature isaa safaramuu barbaaderra kaa'ama yookiin immoo isaan tuqsiifama jechuudha. The other junction termed the reference or cold junction, reference yookiin cold junction jechuu ni dandeenya, is kept at a known constant temperature, usually an ice water mixture at 0 degrees Celsius. Egaa inni fiixeen inni lammaffaan cold junction yookiin immoo reference junction jennu kuni qaama temperature beekamaa qabu yeroo baay'ee eenyu fayyadamna jechuudha? Qabxii baqina cabbii yookiin immoo bishaan cabbiidhaan wal makatee jiru kan temperature isaa 0 degree centigrade yookiin immoo Celsius ta'erra taa'a jechuudha. The thermocouple generates a voltage that depends on the difference in temperature between the two junctions. Egaa thermocoupling kun maal irratti hundaa'a jechuudha? Volteejii sababa garaagarummaa temperatureoota tuqaalee lamaan gidduu kana jiru irratti hundaa'uutiin kan hojjetudha jechuudha. So volteejiin kutaa kana keessatti immoo akka amala thermometrikiitti nu fayyada jechuudha. This voltage is the thermometric property and is measured by voltmeter as the drawing indicates. Egaa akkuma image kanarraa argitan thermocoupling kun garaagarummaa volteejii sababa garaagarummaa temperature wantoota garaagaraa isa tokko maalirra goona jenneera 0 degree Celsius beekamaa ta'uu qaba. Hot junction immoo waan temperature isaa safaruu barbaanne sanirra kan keenyu ta'a jechuudha. Sanaan booda garaagarummaa temperature kanarraa maaltu uumama jechuudha? Volteejiitu uumama jechuudha. Akkamitti akka uumamu gara fuulduraatti waa'ee elektirikii yeroo baratan sirriitti ilaaltu garaagarummaa caalmaa kuufamu yookiin immoo volteejii uumamu kanaatiin voltimeetirri keenya maal dubbisa jechuudha? Volteejii nu dubbisa. Volteejii sanarraa immoo termomeetirri keenya yookiin immoo thermocoupling keenya kun temperature isaa
akka raagnuuf yookiin immoo akka beeknuuf nu gargaara jechuudha. With the aid of calibration tables, the temperature of the hot junction can be obtained from the voltage. Egaa gargaarsa calibration table keenya yookiin immoo table yookiin gabatee qindoominaa irraa hot junction keenya hamma voltage ol ka'iinsa voltage irratti hundaa'uudhaan temperature qaama nuyi barbaanne sanii meeqa akka ta'e nutti himuu yookiin immoo irraa argachuu dandeenya jechuudha. Thermocables are used to measure temperatures as high as 2300 degrees Celsius or as low as -270 degrees Celsius. Thermocable kuni temperature baay'ee guddaa ta'e safaruu danda'u jechuudha. Hamma 2800 degree centigrade. Akkasuma temperature baay'ee xiqqaa ta'e hamma -270 degree Celsius kanaaf jechuudha. Yaaliiwwan iddoo manneen yaalii garaagaraa keessatti yookiin immoo laaboraatooriiwwan ammayyaa garaagaraa keessatti bal'inaan kan argamaniif jechuudha. The fifth one is thermistor. Inni ittaanu thermistor kan jennuunidha jechuudha. Akkuma maqaa isaa irraa hubattan thermaalii fi resistor kan jedhurraa kan dhufedha jechuudha. A thermistor is a resistance thermometer or a resistor whose resistance is dependent on temperature. Egaa thermistor kan jennuun kuni ammas thermometer ittisaati jechuudha. Kana jechuun ittisaa jalqabarratti thermistariin maalidha? Ittisaa jechuudha. Ittisoodha jechuudha. Thermistariin maalidha? Resistariidha. Resistor jechuun maali? Ittisoo ni beektu jechuudha. Egaa yookiin yeroo duratti electricity yommuu barattan resistor jechuun maal akka ta'e addatti ni beektu jechuudha. Resistarii resistansiin isaa konstaantii ta'e osoo hin ta'in temperature irratti hundaa'ee kan jijjiiramu jechuudha. Egaa garaagarummaan resistance thermometrii fi thermistarii maali jechuu dandeessu jechuudha. Resistance thermometer kan jenneen it is made of metal. Made of what? Made of platinum. Made of metalidha. Metaliin immoo resistara miti jechuudha. Dabarsoodha. Dabarsoo irratti hundaa'ee kan dhufudha. Akkasuma kan resistance thermometry yoo temperature dabale resistancein sibiila sana dabalaatuma deema jechuudha. Kun immoo garagariitti ni ilaalla. Garaagarummaa biraa qabaata. Garaagarummaan isaanii isa kanadha jechuudha. Inni kuni resistara irraa kan hojjetamudha. Thermistariin resistara irraa yookiin immoo ittisoo irraa kan hojjetamudha. Resistance thermometer kan jenneen inni duraan sun immoo sibiila platinum jennirraa kan hojjetamudha jechuudha. The thermistor is combination of thermal and resistor. Egaa thermistor kan jennu jechoota lamarraa dhufe. Thermal ho'a jechuudha and resistor ittisoo kan jedhurraa kan dhufedha jechuudha. It is made of metallic oxide pressed into a bead, disc or cylindrical shape and then encapsulated with an impermeable material such as glass. Egaa thermistariin maalirraa uumama jechuudha? Metallic oxide yookiin immoo resistar kun immoo semiconductoridha jechuudha. Meetaalii jenne isa dura inni kun maalidha? Gariin dabarsoodha yookiin immoo semiconductor irraa kan uumamudha jechuudha. Metallic oxide kun yookiin immoo semiconductoriin kun maalitti suuqama jechuudha? Bead dooqa yookiin immoo waan akka callee wayiitti suuqamuu qaba jechuudha. Zen gosni isaa baxxee ta'uu danda'a akkasuma geengawaa ta'uu danda'a. Erga sanaan booda maaliin marfama jechuudha? Impermeable meeshaa waterproof ta'e kan bishaan hin galchine yookiin immoo bishaan of keessa galchuu hin dandeenye haguugamuu qaba jechuudha. Bifa kanaan kan hojjetamudha jechuudha. There are two types of thermistors. Egaa thermometer thermistors jennuun kun gosa lamatu jira jechuudha. The first one is negative temperature coefficient or NTC and the second one is positive temperature coefficient PTC kan jennuutu jira jechuudha. Egaa negative kan jennuun when the temperature increases resistance decreases. Thermometer yookiin immoo thermistaroota negative temperature coefficient jennuun kanaan temperature wanta tokko yoo dabale resistance isaa immoo maal ta'a? Ni xiqqaata jechuudha. Faalladha jechuudha. Temperature dabale resistance ni xiqqaata. Akkasuma temperature yoo xiqqaate immoo resistance maal ta'a? Ni dabala jechuudha. If the temperature of a body increases, the resistance will be decreased. And if the temperature of a body decreases, the resistance will be increased. Ni dabala yookiin immoo ol ba'a jechuudha. This type of thermistors is used the most. Egaa thermistara keessaa kan bal'inaan hojiirra oolu isa kanadha jechuudha. Negative temperature coefficient yookiin immoo NTC kan jenne kanadha jechuudha. The second one is PTC thermistor or
positive temperature coefficient thermistor kan jennuunidha jechuudha. When temperature increases, the resistance increases, and when temperature decreases, resistance decreases. Egaa inni kuni positive dhuma jechuudha. Temperature yoo dabale, resistance ni dabala. Temperature yoo xiqqaate, resistance yookiin immoo ittisnis ni xiqqaata jechuudha. Thermistor gosa kanaatiin maal jennaani? PTC yookiin immoo positive temperature coefficient thermistor jennaani jechuudha. This type of thermistor is generally used as fuse. Egaa thermistoroonni gosa kana yeroo baay'ee akka fuse jechuun daandii elektirikii keessatti yoo short circuitiin uumame akka balaan guddaa hin geenyeef kan itti fayyadamnu yookiin meeshaalee elektirooniksii garaagaraa keessatti ishee argamtudha jechuudha. So akka sanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Typically a thermistor achieves high precision within a limited temperature range of about 50 degrees Celsius around the target temperature. Egaa thermistoroonni kunneen safara sirrii nuu kennuu danda'a jechuudha. Safara sirrii temperature range naannoo 50 degree Celsius tti daanga'een yookiin immoo target ta'etti nuu kennuu danda'u jechuudha. Akka nuyi daangessinetti yookiin immoo gosa nuyi fayyadamne sana irratti hundoofne jechuudha. This range is dependent on the base resistance. Egaa rangein kuni kan hundaa'u egaa 50 degree Celsius hamma nuyi filanne san irratti hundaa'a jechuudha. Kunis maal irratti hundaa'a jechuudha? Jalqaba resistance yookiin immoo gosa resistaraa yookiin semiconductorii yookiin metallic oxide jennee nuyi filannu sana yookiin immoo nuyi fayyadamnu sana irratti kan hundaa'udha jechuudha. The sixth and the last one is radiation thermometers. Inni xumura radiation thermometry dha jechuudha. Egaa thermometer gosa kanaa ni beektu jechuudha. Egaa waggoota muraasa dura koronaan yommuu addunyaa qoraa ture thermometeroonni kun miidiyaa garaagaraa irratti biyya keenyattis iddoo garaagaraa irratti hojiirra oolaa turani jechuudha. Radiation thermometers are not based on any change of property with temperature but use the electromagnetic radiation from a body to be measured. Egaa thermometeroonni amma ammaatti ilaalaa turre shanan hundi isaanii amala thermometrikii murtaa'e wayii irratti hojjechaa kan turanidha jechuudha. Inni kun garuu amala thermometrikii temperature wajjin jijjiiramuu irratti kan hundaa'u miti jechuudha. Kuni maal irratti hundaa'a jechuudha? Radiation yookiin immoo carallaa elektiromagneetikii yookiin immoo dambalii elektiromagneetikii irratti kan hundaa'udha jechuudha. Egaa waa'ee dambalii elektiromagneetikii bara dhufu sirriitti barattu jechuudha. As the body warms up, the total radiation it emits increases rapidly and the spectral distribution shifts to shorter wavelengths. Egaa qaamni keenya yeroo hunda maal godha jechuudha? Garaagarummaa sababa tempereecheraatiin naannoo wajjin tempereechera waan qabaannuuf yeroo hunda electromagnetic wave gallakkisa yookiin immoo carallaa gallakkisa jechuudha. Keessattuu carallaa maal jennuun infrared ray kan jennuun sana yeroo hunda maalitti gallakkisna jechuudha? Naannootti gallakkisna jechuudha. Adaduma qaamni keenya ho'aa deemeen yookiin immoo tempereecheri qaama keenya dabalaa deemeen radiationiin nuyi gallakkisnus dabalaatuma deema jechuudha. Radiationiin dabalu kuni maal ta'aa deema jechuudha? Wavelengthiin isaa gabaabbachaa dhufa jechuudha. Wavelengthiin isaa gabaabbachaa dhufa. Wavelengthiin isaa gabaabbachaa dhufa jechuun frequency isaa dabalaa dhufa jechuudha. The temperature can thus be determined by measuring the radiation and there is a clear advantage that all the detecting equipment is remote from the hot body. Egaa temperature kan safaramu maal safaruudhaan jechuudha? Radiationii qaamni keenya galakkisu san safaruudhaan jechuudha. Innaa bu'aan guddaa ta'e thermometer gosa kanaa maalidha jechuudha? Wantoota amma gara olitti ilaalle hunda isaanii temperature isaa safaruudhaaf qaama wanta sanaatiin tuquu qabna jechuudha. Dirqama qaama wanta sanaa. Inni kuni garuu qaama wanta sanaa yookiin immoo qaama nama sanaa osoo hin tuqin itti dhiyeessuu duwwaadhaan kan safaruu dandeenyudha jechuudha. The application areas of radiation thermometer are quite extensive. Egaa application yookiin immoo hojiirra oolmaan thermometeroota radiation yookiin immoo carallaa kunneen iddoo hedduudha jechuudha. They are frequently used in industrial process, the professional sector, and in particular to monitor main supply units or to measure the temperature of components in motors or machines. Egaa yeroo baay'ee kan itti fayyadaman industiriiwwan garaagaraa keessatti adeemsa industiriyaala garaagaraa keessatti kutaawwan seektara professionaalaa garaagaraa keessatti akkasumas immoo main supply to garaagaraa system unitiiwwan garaagaraa akkasumas immoo temperature keessoo motoroota fi maashinoota garaagaraa illee safaruudhaaf inni kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Glass and electrical industries use many forms of radiation thermometers. Egaa industiriiwwan yookiin immoo warshaaleen fuulleewwanii akkasumas immoo electricity maal fayyadamu jechuudha? Thermometeroota radiationii gosa garaagaraa kan fayyadamanidha jechuudha.
Egaa kutaa har'aatiif kan qabannee dhiyaanne isa kana fakkaata jechuudha. Kanaafuu isinis amma ammatti chaanaalii kana subscribe godhin jirtu taanaan please subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan bahadhaa isiniin jecha amma gaafii hirmaachisaa kutaa har'aatiif qabadhee dhiyaadde kan isiniif dhiyeessu ta'a. Isin immoo comment box keessatti naa barreessuu hin dagatiin akkasumas ofii keessaniif yaaluu hin dagatiin. Maaliif dandeettii yaaduu keessanii isiniif dabala beekumsa waliigalaa yookiin immoo concept kan jedhamu sana naannoo waan barattan irratti akka guddeeffattaniif isin tajaajila jechuudha. The first question is what is absolute zero? Egaa absolute zero jennee waa'ee Kelvin yommuu dubbannu ilaalleerra maal jechuudha jecha mataa keessaniitiin absolute zero jechuun maal jechuudha. The second question is describe the principle behind a thermocouple thermometer. Egaa principally thermocouple ittiin hojjetu ibsi yookiin immoo adeemsi thermometeriin ittiin hojjetu maal inni ibsi jedha jechuudha. Gaaffilee kana lamaan naa deebisuu hin dagatiina. Kutaa itti aanu keessatti 7.6 conversion between temperature scales. Egaa temperatureota yookiin immoo iskeeliiwwan temperaturaa sadi ilaalleerra jechuudha. Sadan kana tokko gara tokkootti akkamitti jiruu akka dandeenyu bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Hamma viidiyoo kana wal arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Isin jaaladhaa dubbisaa waan ta'a.